السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراندنا واي استغفار دبنا. استغفار ini berbaca. Ini berbaca. Ramadan. Yeroo hunda استغفار berbaca. استغفار nuuf gaachana keenya waan ta'eef. Kanaafuu استغفار keenya heddumeessuun nurratti dirqama. استغفار kuni akkuma gartee nu biratti jaalatamaa ta'etti bu'aa qabutti rabbiilleen Allah subhanahu wa ta'ala akramatti itti nu wajjin jira. Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee ana inna dhanni abdi bi ani bakka gartee gabricha kiyyanee herreegetti isaa wajji tahaadhaa jee. Waan maahu anilleen gartee isaa wajjin jira. Hina yaskuruuni yeroo gartee na dubbatu ani isaa wajjin jira jee. Yeroo inni gartee na yaadatu ani isaa wajjin jira. Allah subhanahu wa ta'ala isaatu jee. In dhakarani fi nafsi ذكرته في نفسي يوني قرت لبوسا خستني هذا أنا لبوسا خستني هذا إن ذكرني في ملائٍ ذكرته في ملائٍ هم خير منهم الله سبحانه وتعالى يوني قرت توتا خستني دبته أنا لين توتا سني أولي خستن إسا دبت داجي الله سبحانه وتعالى وإن تقرب شبرا يوني قرت تاكو تكنت لهاته قرت تقربت شبرا أنا لين تاكو تكن اتلها داجي الله سبحانه وتعالى إسا قم gabricha gartee istighfaara heddumeessan Allah subhanahu wa ta'ala akkas jeeti warra gartee isa kadhatu tan dubbate jechuudha. Waan taqarraba ziraan gartee yoonni gartee dhundhuma natti dhiyaate taqarrabtu baan gartee tarkaanfii itti dhiyaadhaa jee Allah subhanahu wa ta'ala kuni maali darajaa namni istighfaarri qabu fi darajaa namni istighfaara godhu rabbi biratti qabu raay subhanahu wa ta'ala. Kanaaf ega istighfar keenya du'aayin teenya harta kon gartee araarama harta kon mo tawbaa Allah gartee akkuma nuti gartee dili teenya ra tawbaa deebu feenutti Allah subhanahu wa ta'ala nutilleen akka gama tawbaa isa akka deebinu fedheetu maalifi isa kana rasul sallallahu alaihi wasallam akkana joonim lam takun lakum dhunubun yaghfir Allah lakum oso gartee isin warra gartee dilii kan dalee taate jechuudha dilii gartee rabbi isin araaramu qabaatu baattanii Allahan gartee yaa Allahu biqoomin zunuubu yaghfir Allahu lahum osoo gartee isin warra dilii qabaatu taatanii qabaatu ta'uu baattanii Allahan gartee warra gartee gabroota isaa kan dilii dalagee gartee isaaf araaramu uumaa jee saniin dhufaa jee Allah subhanahu wa ta'ala ofirraa waa keessatti gartee Allahan warra gartee gabroota dilii dalagu kagartee gama isaa dibee araarama kadhatu saniin dhufaa jiru kun maal jennaani gartee darajaa zikriiti darajaa ibaadaa jechuudha zikriin tun maal egaa qalbii teenya nu qulqulleessi imaana nu hidaati jaala rabbiin nu hidaati ma Allah subhanahu wa ta'ala maal ya rasul sallallahu alaihi wasallam malee man habba liqaa Allah habba Allah liqaahu namni gartee qunnamtii Allah barbaade rabbiillee akka jaalate Allah akkasumatti isa qunnamuu jaalata je Allah subhanahu wa ta'ala rabbina kuma gartee isa kadhatu nuti jaalannuti innilleen tawbaan rooti deebu du'aa teenya nu qeebalu jaalata egaa warra tokko kan du'aayin maaliif qeebalamu oltu je gaafus jira dilii du'aa teenya dilii teenya qeebaltee hota jarjara keenya rasul sallallahu alaihi wasallam du'aayin gurbaa tokko ni qeebalamti waan inni hin jarjarfatanii je jarjarfatamu maalinnan haradhe gannaan deebinee tajattu sani سنف وين جرجر فتني دعائين تجني قبل مجيء خناف استغفارا هاي الدم يسني سنجا ورا قسمتي الرافعين ولا نواقدو ما لي في خدان نقف وسمتين الله سبحانه وتعالى ما جدوني فاستجيب له جاء إيه من خدته نورا ركعتا خنا وسمتين إذا قرتي خواهم تكبو قرتي نقوم خناتهم إيه من خدته خيني ساكي بلجا نمني أما تجرا خنين سأوار بجي ودون يستجيب لكم نخردا إسنيفين إبلاجي نمامدي مالجين وإذا سألك عني عبادي يوغرتي قبرن كيا سقافة نرى يو سقافة فإني قريب أنا دي هو دجين أجيب دعوة الداي خدا نما يامامي خدا نما غرتي نيامتي نن أوادا نما غرتي بك ركتتي ركتشا غدتي نغدتو بربادي فركتشا ننتهافي نما غرتي بك إفان دامتي إفان غدتو بربادي إفان ننتهافي يو نيامتي akkasuma gaafal yastajibu li isinis akkuma seetti na awwaadhaa jiin waan isaanitti aje dalagaa jiin waan irraa isin dorgamaa jiin wal yu'minuu bi natti amanaa jiin na dhugoomsaa jiin je Allah subhanahu wa ta'ala
akka gartee nutilleen ajaja isaa daleennu gartee rasuulota sallallahu alaihi wasallam nudhaan immoo dilii du'aa teenyallee akka lafan keenye asumatti gartee rasuulota sallallahu alaihi wasallam dabarse kun maali imaana rakkina imaana keenyaa yoo ta'e malee Allah subhanahu wa ta'ala dilii teenya dhufe bala egaa hundi keenya istighfaara haa heddummeessinu gartee zikrillee haa goonu tawballee haa deebinu warra tawbaa irraa qabalamtallee rabbinu haa godhu arraaf dhaamsa kiyya kanuma assalamu